bara kana keessa bara namni namaa yaadne jaalalleenis maalis namaa yaadne keessatti jaalallee kiyya dhabee anis hin jiraadhu jedhee jaalalleensa jalaa boqattee guyyaa 12tti innis of ajjeese. Mee bara kana keessa jaalalli jira jettanii yaaddanii beektu? Bara akkas jabaate keessa bara namni hunduu walitti jabaatee wal salphisee inni kan miidiyaarra wal dhaabee inni kan wal yaaduu didee inni kan wal nyaatee inni kan wal ganee kana keessatti wanti akkanaa yeroo dhaga'amu dhugaa fiilmii fakkaachuu danda'a. Fiilmii fakkaachuu danda'a garuu fiilmii miti. Waanuma dhugaa ta'edha jechuudha. Maaliif yaadadhe seetan yeroo kana dhagahu ijoollee amma misirrummaa qopheeffataa osoo jiranii Facebook irratti argitaniitu waan hundumaa misirrummaadha wal fuudhuudhaaf cidha qopheeffachuudhaaf osoo piroosasii irra jiranii guyyaan cidhaayyuu murtaa'e waraqannu hiramee isheen akka tasaa dhukkubsattee suuraa isaanii Facebook irratti argitaniitu akka tasaa dhukkubsattee hospitaala yeroo seentu dhukkuba kansariidhaan qabamtee jirta jedhamtee gara maallaqa sassaabuutti deebi'an sana isheedhaaf jechuudha. Isa yaadadhe jechuudha. Baay'ee haamilee nama tokko dhugaa waaqayyo garuu ishee haa fayyisu. Wanti mucaa kana amma seenaa kana yeroo isinitti himu waan taatee kana isinitti himu waan akkasii kana faana wal fakkaata. Just tokkumadha jechuudha wantichi. Ijoolleen kun lamaan by the way yuunivarsiitiittidha kan isaanii wal jaallatanii wajjin baratanii eebbifamanii lamaanuu jechuudha hojiillee qabatan jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu yuunivarsiitiitti wal baranii eebbifamanii hojii qabatanii isheen garuu dhukkuba qabdi jechuudha. Dhukkuba dhokataa tokko qabdi yeroo baay'ee kan yaalamtu yeroo yeroodhaan hin yaalamti. Yeroo kaan immoo fayyaadha hojii hojjetti yeroo kaan hin yaalamti yeroo kaan immoo fayyaadha. Haa ta'u malee warri ishee baay'ee fagoo jiru. Isaan kun immoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatu. Haati gurbaa jechuudha. Haati gurbaa fi intala tokko malee hin qaban. Ijoollee lama malee hin qabanii. Mucaan kun immoo jaalallee isaa hin beeku, hiriyaa isaa hin beeku. Mucaa isaanii baay'ee waan mararsiifatanii jaallatanii fi hiriyaa isaa sanas baay'ee jaallatu. Obboleettiin isaas ishee baay'ee jaallatti. Kanaafuu yeroo hundumaa akka isaanii haadha isaa bira dhuftu isheen yeroo hundumaa akka maatii akka isheen taatu godhanii jiru jechuudha. Akka yeroo yerootti ishee dhukkubus waan beekaniif jechuudha. Baay'ee walitti dhiyaatanii baay'ee wal jaallataniitu jiraatu warra isaa faana haadha isaa fi obboleettii isaa faana jechuudha. Inni illee gara malee ishee jaallata. Otoma hiriyyummaadhaan jiraniiti yeroo tokko jechuudha. Yeroo tokko dhukkubee hospitaala seentee opereeshinii taatee baatee garuu fayyitee hojii ishiitti hundumatti deebitee yeroo sana garuu haadha isaatu waan hundumaa godhee fi gargaaree yaalee maal godhee fayyitee hojii ishiitti deebitee jechuudha. Innillee baay'ee ishee jaallata. Osoo akka kanaan jiranii maal godhanii seetanii warra ishii baruu barbaadan warra ishii faana wal baruu barbaadanii fagoodha warra ishii bira dhaqan. Haatis obboleettiinis wal baruu jechuudha. Isheenis hiriyaan qabaa amma cidha godhachuuf gara fuulduraatti isaan garuu dura siin barra jedhanii dhufanii warris dhaqanii achi jaarsi erganii piroosesii akkanaa eegalan jechuudha. Jaarsi erganii cidha immoo aadaadhaan godhuudhaaf cidha isaanii aadaadhaan godhuudhaaf jaarsi erganii waan hundumaa xuxumuranii achi guyyaa qabatanii galan. Look kanaaf asittidha kan ijoollee kana faana wal na jalaa fakkaata jechuudha. Booda asitti immoo yeroo Finfinneetti deebi'anii piroogiraamii godhan hamma sargiin sun gahutti maatiin maal jedhama maatii walitti dabalamuu maatii kan jedhamu tokko jira beeksisa qiliqqili maatii walitti dabalamuu fi ishee barsiisuu erga barame booda immoo guyyaa cidha sanaallee himuuf jechuudha. Qophii kana qopheessaa jiru.
asitti kana qopheessaa jiru. Cidhaaf immoo maatii ishii biratti guyyaan qabameera. Laal. Kana gidduutti mucattiin ammas nu dhukkubsatte. Dhukkubsattee hospitaala seentee akka duraanii hin baane hospitaala. Guyyaadha lubbuun ishii darbe. Booda hundi isaaniiyyuu baay'ee nahan jechuudha. Haati gurbaa obboleettiin jaalalleen ishii immoo bakka akkamitti fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Fudhachuu hin dandeenye sobatti fakkaate amanuu hin dandeenye. Baay'ee tokkotti ulfaate guyyaa 12 gadda guyyaa 12 qofa taa'e. Guyyaa 12 qofadha kan inni taa'e. Egaa asitti namni bareeralleetii akka hiriyaa qabu akka hiriyaansaa warra isaa faana jiraattu haadha isaa faana jiraattu sirriitti beeka. Yeroo isheen akkana boqattee reenfishii gara maatii ishiitti galee achitti awwaalanii dhufanii isaanis gadda taa'anii namni itti dhufee isa jechuudha jajjabeessuudhaaf. Egaa hundumtuu beeka. Hiriyoonni isaa beeku. Duraa kaasanii beeku. Kanaafuu akkuma haati manaasaa jalaa boqatteetti jechuudha. Anyway haadha manaasaa taatee jirti. Fuulduratti waanuma xumuruuf adeemaa jiru malee jechuudha. Booda guyyaa 12 dhukkubsataadha kan inni gadda ishee taa'e. Hospitaala geggeessaadha kan inni gadda ishee taa'e. Qoricha liqimsaadha kan inni gadda ishee taa'e. Gaafa guyyaa 12ffaa garuu waraqata barreesse jechuudha. Haadha isaa akka jaallatu, obboleettii isaa akka jaallatu, jaalallee isaa immoo akka yaade, bakka ishee bira dhaquun qaba akka jedhe, kana booda jiraachuu akka hin barbaanne jedheetu waraqata barreessee oddoo ciisu kaa'ee of ajjeese. Kana laal fiilmii isinitti fakkaachuu danda'a garuu dhugaadhumadha. Akkasitiin haati isaanii maatiin sun jechuudha. Osoo gaddarra jiranii guyyaa 12ffaatti ammas gadda taa'an. Baay'ee waan nama gaddisiisu jechuudha dhugaa waaqaa. Argitan miti waan baay'ee yeroo murteeffattee karoorfattee keessuma keerraa kaastee waan sana eeggattu baay'ee haamileen kee cabee abdii kutatta jechuudha. Garuu akkas ta'uu hin qabu. Dhugaa waaqa akkas ta'uu hin qabu. Already namni suni murteeffateera. Haati hin maraatte luka. Haati isaa hin maraatte. Obboleettiin illee akkasuma qoricha fudhatte jechuudha. Nama hundumatu jireenyi isaanii babbadee jechuudha. Silaa akkana ta'uu hin qabu. Ishee sana egaa guyyuma ishii jennagaa dhukkubsattee waan duuteef. Dhukkubsattee waan duuteef guyyaa ishii jenna homaa gochuu hin danda'amu. Kan olii dhufee dhaabuun hin danda'amu. Inni kun garuu dhugaa waaqa irraa hafuu qabalan namoota kana lamaan ilaali haadhaa fi obboleettii. Isaanillee du'arra humaa hin jiran jechuudha. Haati nama du'ee mucaa ishii du'ee saaxinii keessa jirutti missirroodha inni jette uffatatti uffisna jetti. Sammuun ishii gadhiise jechuudha. Uffatatti uffisuu qabnaa. Mucaan kun missirroodha. Fuula isaa sirreessisiisnaa, rifeensa sirreessisiisnaa jettee nama gadda taa'u keessatti jechuudha. Uffata isaa hunda gadi goorte jechuudha. Haati. Kana jechuun bakka sammuun ishii gadhiise jechuudha haati. Kanaaf namni yeroo baay'ee waan akkanaa yeroo irra gahu baay'ee eegichi hin barbaachisa. Nama sana jechuudha dhugaa waaqa. Qobaallee buluu hin qabu. Amma sirriitti wanticharraa dandamatutti qobaallee buluu hin qabu. At the same time dubartiis yoo ta'e dubartiirra gahees yoo ta'e wanti kun faallaa isaatiin dubartiin sun illee abdii kutattee waan ta'e of gochuu dandeessi. Baay'ee sirreessidha dhugaa waaqa wanti kun mooraaliidha waan ta'eef. Kanaaf namni sun eegamuullee qaba. Qobaa buluullee hin qabu. Yaalamuu qaba. Maal jedhama? Manis sina libboonaan jechuudha afaan oromoodhaan. Warri kana nama yaalanii waan sanarraa akkati dandamattu si taasisan isaan bira geeffamuu qabu. Dhugaa waaqa akka salphaatti ilaalamuu qaban. Akkasiin ta'u taanaan garuu namni sunis
abdii kutatanii hin deemu jechuudha. Erga isaanis deemanii namoonni hafan sun immoo jireenyi isaanii baay'ee rakkisaa ta'a. Isaan kun illee tuffanii waan isaan murteeffatan hin beekamu jechuudha gara booda namoonni hafan kun. Kanaaf baay'ee tokko rakkisaadha yeroo wanta akkana namarra gahu. Anyways waaqayyo nama haa eegu dhugaa waaqa balan akkasii baay'ee tokko nama cabsa. Nama misurrummaa yeroo baay'ee yeroo misurrummaatti adeemanii kana booda jireenya hin qabu jedhee namni